Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isinadha qabu isiniin jenna. Ergaa fi odeeffannoo akkasuma yaada ciccimoo tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Yaadichis kashii Ka'abbuutaa fi Abguyyoo Waariyooti. Yaadni Ka'abbuutaa fi Abguyyoo Waariyoo dabarsan ergaa cimaa yaada bilchaataa fi akkasuma waan uummata keenya ni fayyadan jedhamedha. Odeeffannoo fi ergaa Abguyyoo Waariyoo fi kashii Ka'abbuutaatti osoo isin hin dabarsin duraan jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya ergaan Abguyyoo Waariyoo fi akkasuma Sheek Ka'abbuutaa akka malee waan isin fayyadaniif akkasuma yaada bilchaataa waan irraa argataniif hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Laayikiis ammuma tuqaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada yoo qabaatanis gara koomentiitiin nuuf kennaa gara yaadichaatti isin dabarsa. Isinis hamma xumuraan faana turaan abbeerraa keenya. Yaada fi odeeffannoon jalqabarratti isiniif dhiyeessuu kashii Ka'abbuutaatii yaadichis kunuutu. Asham. Salam alaikum Hussein. Garada bale abahiya. Anisini hime bekada. Abiya makana egada. Salam alaikum Hussein. Garada bale abahiya. Anisini hime bekada. Shaytaan ticha kana eeggada. Maraataa keenya tokkoon harkee beeytaa. Maraataa keenya sura kabja. Boojaa Muhammad. Hay. Ana ati ol si baase ana. Haga si buusus ana. Nama akka xiyyaa ganaan harkattu jaasi gale. Nama akka keetii osoo barbaadee jaawar silaasii barbaadaami. Nama akka keetii osoo barbaade badhalaa gariin garee dhiira gariin garee haawugii dhalaa wajji wal lolan yoo ati ganaa nama akka xiyyaa harkatte jaanii bara mee osoo nama akka isaa barbaadde isa biraani deemti rabbi sodaadhu jaawar osoo nama akka keetiitii wajji dalaguu barbaade osoo nama akka keetiitii wajji biyya bilisoomsuu barbaade si jalaa silkii kaasuu ni didaa si jala duraanis anaa ol si baase أنا قسيبوسا نمك خيان أركتو جا نمك خيتي كم قول درانو سيو برادي ميمي نما سيفكاتوني بقاتمو وجد لغمي يا أوروموتي يمي بغافر برا جايبا خيزير رابيتا برا جايبا خيزير پر لقمان سينجا چجرا بر دلاتو بر دلا خنانو كيت يو أتي نمك خيان أركت يو أتي سقلبو باتي جا نمك إساء وزوبر بادي إساء براما ديمتي غافين جرتو تنالا انتلتتون إساء براو ديمتي نمك ساني بقى إيقا صوتا في كبجمتا ماتي جرو ميديا أمس أكا نفانا جرتان أبدي كمنا ياد جيس أكوما إتفو فينتي جرم yaada kanarratti yaada kennuuf osoo hin taane yaadni ifaadha waan ta'eef wanti yaadni kennamu hin jiru. Gara yaadichaatti isin deebisaa. Laayikii fi sheerii tokko hin irraanfatinaa. Yaada keessanis koomentiidhaan nuuf kennaa. Namoonni sabskiraayib godhaa. Gara yaadaatti isin deebisa. Intaltituun isa biraa'uu deemtee nama akka isaanii baqatti moo nama akka isaa barbaadde waay jaawariis isa jalaa'uu silkii haasuu dide nama akka isaa maalitti godha si galee nama akka isaanii baqata malee gii waa jettan laal dubbiin namatti as deebiti beeyta quba tokko gii nama qaban afursitti as garagalaa jiran si galee jirtuu isin mee sheer godhaadha mee sheer godhaadha walii daddabarsa laal manni maaliin diigame oggii waraabessi yuusee diigame jette Oromoon dhuguma kiyyaa baraan beeytaa dubbii cinaan namatti himna warri siyaasaa kun irra guddaan manuti badhaadhinni dhugaa sun boonnee tattaa'u jira amma wanni aangurra jiraatuun badhaadhinaa miti beeki si galee waan hattuu durriyyee barandaa takkasaati qaallichi sheeyxaantichi wali qabateeti nama silaa badhaadhina gaddaabe nama silaa badhaadhina dhugaa fakkaatu keessaa yaasee gaddaabe nuti arra ijoolleen badhaadhinaa ijoolleen Oromoo ijoolleen dhugaa sabaatiif dhaabbattu arra kana boonnee kursii shirshir jenna si jenneetti qofalla si gale nugusni isaanii amma shimallis abdiisaa gartan si gale caffee guddaa kabajamaa san gubbaa taa'eeti nama arrabsaa oolaa maaliif faarsee bulaa kana maraataa as diraagatti buutanii gabbaasan
namni dhagahuu dide sigale bineeyyii farshoo quuftu tanaas akka marmeela farshoo tanatti safaranii gayyaasan namni dhagahuu dide gosaan nama qoodan amma gariin ka harargee jee lallabuu jiraami harargeen bar ummata oromoo kana hundaaf itti gaafatamummaa qabdi harargee jechuun bar nama gandaa dalaguu miti maraataa duraan gosaan harargee diiguu ture kan isinis rakkoo qabdanii gaafanaa fi hangaasaa dura dhaabbattan san sheer gootanii aktiivistii gootan sigale yaadadhaa baradhaa warra dheengadda harargee gosaan diiguu tureetu arra gosa arsii arrabsu jira qabadha dheengadda gaafa harargee diigan san dheengadda gaafa harargee gosaan walgahii goosisan san khunnum madaalu khunnum fakkaatu jettanii osoo dura dhaabbattani yeroo hunda anarraa eegale yooni nan gosummaa eegale yooni nan gandummaa eegale na dura dhaabbachuu qabdan arraka abiyyaada tokko qabnaa karaa tokkorra jirra jettanii waan hin taane irratti na deeggaruun qabdan booda gatii kafaltan waan ta'eef aboo ana afaarraa fakkeenya fudhadhaa annamallee arrabsu arra hayyoota kana namni dura gabbahee sirna jaaruu qabdan jee hayyoota kana irratti oromoo dammeessee dhiibbaa godhee arra laal qoma dhodheetiin itti boona harargeen nama kan nama jaaru malee nama jiigu harargeen ban nama yeroo duraati michuu baay'een qabaa lixa biiftuuti irraa jee wallisee oromoota kana guutuu akka shashalata walitti hidhee bara hay akka waan harargee dhimmamtu akka waan harargeen isii ergattee kijibduun ifi farshoo walii bittee wal ergatteeti maqaa harargee balleessuu barbaadde abbaan fedhe bakka nun buunuti khadiir marturraa eegale abbaan fedhe harargee bakka nun buu ummanni naannoo biroo kakkasilti yaaddan kawaan akka namni harargee waan kana jaalatee gartee waan koshkoshee tana jala yaa'uu isinif fakkaatte obboleeyyan kiyya am sorry sigale gaafaan dheengadda akkasi bilziqinnaa taa'ee ciniinnadhee mormuu san harargeen nan ergan arraas gaafaan ciniinnadhee bilziqinnaa dura dhaabbadhu harargeen nan erga harargee bakka bu'ee osoon hin taane saba kiyya wallagga bakka bu'ee arsii bakka bu'ee walloo bakka bu'ee sigale gujii bakka bu'ee boorana bakka bu'ee shawaa bakka bu'ee ummata dhumuu jiru san bakka bu'eetiin sagalee ta'uu jira jechuudha nama mujrima si faarsu saballee bakka hin bu'u amantillee bakka hin bu'u gosallee bakka naannollee bakki inni bakka bu'u hin jiru dhugaan siima jala mureetiin siima anarra yooniin kutaa tokko yooniin wallagga xiqqeeyse amma gaafa duraa san gaafaan shanii arrabsu san wallagga takka arrabseen beeku wallaggi ummata kiyya jeetiin qoma dhawaddaan sigale garuu warrichi keeysaa dhufeetu sirna kanarra miidhaan nurra fidee jee haasan san nama hunda haasa suni dabarte arra ijoollee qaqqaroo kam harroo dirribaa tanaa as ba'ee jechuudha intala takka hoggii fuudhan gurbaan tokko intala takka arruma fuudhee yoo fidee uleen tumu seene aboo intala tana maaliif tumtaa jee maatiin itti kaa ollaan itti kaa namni hundi itti kaa jechuudha jaawar itti laffa'eeti jijjiirama kana as baase rabbi wajjin hayyoota oromoo guutuu dabalate anarraa eegale hanga jaawar mahammadiin baatutti itti lafaaneeti jijjiiramni kun as bahee jechuudha hoggi as bahu jaawar dursa lamma laale hoggi lammaa laalu lammaa wali godhaniituma namitti biroo as baasan ay intalana jijjiiranii hin taane ejee harka facaasee lolusseen hay nuti hundinuu wayi beeynaare intalti tunnu haare sigale anaafi siifillee haare aboo intala tanamma fuute haatas gabbooyitu meedhaa hoggii inni tumusseenu bara ay hin taane jee hoggii inni tumusseenu sigale meedhaa phuu jennee dura dhaabbachuu turre yaadattu intalti immoo dhalaan tun hoggii heerumte bara hoggii dura baranoo san amala sii ka dhugaa sanaas hin baaftu beeka hoggii xiqqoo bubbultee ilmoonis garaa teessee ilmoo dhalte booda isiin dhugaa sun as baati jechuudha qaallichi hanga duraa san nu dhooyfate amala isaa
nama hunda dhooyfateeti yaa rabbi miskiin hauna harka kana qofa kaayeti akka warra dhiira jaalatu biyya tanatti dhiirti harka qofan keeysu amma waan san dhiisee eegaan hanqee booda harka qofan kaa'u bara biyyi garteen waan san dhala dhiira jaalattu godhaa dhiisii jeetiin viidiyoo irratti amma dura waraabnaan ni dhiise alhamdulillah harka kana qofa kaayeti yaa oromoo yaa saba koo yaa maarree koo yaa miitirkishoo koo jechuu tureemi oromoo gaagaraa siini beeyte garaan oromoo timaantimii bara hangati akka bushuu godhan bushuu aboo rabbii jaawar intala tana cafaqaaroo rabbii mahammad yad aboo gurbaa jennee ta'u mucuma keenya kana eegalleewu dhiiftamoo dhiiftu intala namaa asin nu fiddeen jaawaruma seenneewu sigale yaaboo taa intala tana naa beekaa rabbi sodaadhaa taa yoo asikilleen baqaysite ilmoon isin dhaltulleen isin balleeysuu teeysi malee ilmoo isin fayyataa aboo sunurra sigale jaawaruma cafaqu seennee iddalti oggii teeysee hortu wanni isin facaaftu hattuu gantuu buqqiftuu gudeedduu sigale laa ilaaha illaa muhammadur rasuulullah amma firri dammaqiga ollaan amma dammaqi soomaaliyaan amma iyyite jabuutiin amma iyyite eeltiraan amma iyyite warri jaawar dura dhaabbachuu ture gaa ollaa kana fudhadhu gaa sigale an akka siigaluufin intalaan siimu jira addunyaan guutuun amma mataa qabatte way amma qiyaamaan nu qabachuun amma gaa ilmaan dhalate ol jechaasuu way firdi feeti muka yoo ajjeefte heeradhe haatta muka yaa boomee akkam taana gaa qiyaamaan amma nu qabatte osoo gaafa inni duran talatan hin ulfeeysu jaawarjuu san hayyeen ulfeeysin jennee dhiifne sigale arra tun hundinu mudattu jechuudha yaa jarana taanarra dura aruuza seeni jennee hin seenu jeedditi seen ta'uun seentu ni tumne hayyee jijjiirama jee biyya galee jechuudha aruuza oggeenni seenu eeysa ilmoon ulfooyitee dhalatte ilmoon lafa dhiirtu seerri sin dhiisu aadaan sin dhiiftu maarreen sin dhiiftu qiyaamaan nu beeka santu nu qabatee jechuudha san keeysaa ilmaan intalaa ka qiyaamaa kan jawween juusan kadhalate san ajjeesuu sun hin taane akkamifirraa geggeeysinaa irratti hayyoonni keenya kaleessa wal gahee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin walgahii naamusa qabdu walgahii kabajaadhaan qaamni hidhate qaamni karaa nagayaatiin qabsaa'u waa warri hidhannoo dalaguu hin dandeenye ati sujii tana qabadhu waliin jettee oromoo takka akkasi kabajaan osoo walitti wacin hayyoota gartee jijjiirama kana keessa wal madeeyse nama wal tuttuqee jiru haay wali goone osoo waggaan guutin as baasuu keenyaaf anaa fi isinillee warri dhiibbaa godhe viiva onnee takka takkaa nu haraa jechuudha dura if galatoonfanna isin maamiltoonni kiyya warri na wajjin dhiibbaa godhe dura isinirraa hin eegalaa jechuudha maaliif isinirraa eegala hayyoota kana jechuun gabra keenya jechuudha hoogganaa jechuun gabra ummataa jechuudha sigale hoogganaa ummataa jechuun gabra ummataati garuu piippiin faallaa sanii gabra ummata godhatte jechuudha ummata cafaquu gudeeduu buqqisuu kanas godhatte jechuudha kun joolleen ummata barate lakkii nuti kan baranneef ummata kanaa kan nu barsiise ummata kanaa eega isaan tokkummatti haajaman walitti aaruun keenya wal tuttuquun keenya sigale haa bulfannu sigale duraanii kan wal tuttuineef ummata wal nu tahaajuu kana duraanuu kan walitti aaruu turreef ummata nu arra gartee wal nu tahaajuu kana ja'anii sigale wal nu dhagayanii jechuudha hoogganaa jechuun kana ko ummata fi dhageeffatu ansiifin ummanni maal ja'a halaalu ummanni nyaatee bulee jee ka qoratu ummanni oomishatee jee ka qoratu oomishni ummata akkamii jee ka gibira irraa gad deebisu gibiraan ani isinitti iyyuu ture parsantii
kudashan irraa 35 isin galchuu taa'ee isinitti osoon paarlamaan hin lallabin nan iyyuu ture amma paarlamaan lallabee deengadde BBC afaan Oromoo dhageeffadhu waan nan baatii lama dura lallabaa ture. Hojjamtoota jaalatamtoota hordoftoota jiru miidiyaa ammas akka nu faana jirtan abdii qabna gara yaada isa lammaffaa Abuyyoo Waariyootti isin dabarsina isin immoo laayikii sheerii yaada keessan barreessuu hin dagatina laayikiin isin tuttan nu jajjabeessaa ta'a koomantiin isin barreessitan immoo hanqina keenya nutti agarsiisaa wantoota kanneen godhuu hin irraanfatina gara yaadaa fi odeeffannoo Abuyyoo Waariyootti isin dabarsaa yaadichis kunooti. Dhimma haala yeroo irratti yaada isaa kan kenne Abuyyoo Waariyoo akkas jechuudhaan dubbisaa eegalee Timirmisimisi sarkaalaa fi mormitoota politikaan gaafa wal borcii mammalaasuu namatti tola raafamtu malee hin qulqullooftu jedhu miire dhukkee walirraa kaasuun bareedina jiilaati taphichi waan ho'aa jiru fakkaataa saaksii fi ololli gama hundaa irraa kennamus akkuma duraan jedhe sun jabaatee itti fufee jira ka mootummaa immoo addumaa nu saayikoolojii miidiyaa fi basaasummaa propagaandaa tana ilkaan itti buqqifanne waan taateef hundaan ni arraabna malee hin liqimsinu. Mariin kaleessa hon konfereeshin irratti godhame waan faayaa waadaa hedduus galamee jira. Gariin dhugaa hin fakkaatu hojiirra oolmaa isaa bubbullee ilaalla. Wakabaan garuu hin barbaachisu. Caffee Oromiyaa uffata aadaa Oromoo nachi banachi kaayatanii duudan wayyaa jaalannee jira. Shaabiyaa waliin biyya diiguu fi faannoo waliin hojjechuu fi qabsoo Oromoo araan kiiloo baasanii beegii fi sololoo geessuuf kan jedhu soba rabbi jibbee. Akka nama waggoota 10 darban itti dhiheenyaan adda dureen ogeessa miidiyaa ta'e dhimma Oromootti falmateetti qaamni bilisignaa caalaa Oromoo dararee namummaa keessaa baase akka hin jirre lukaan isiniif mallatteessa akkamitti jechuun dansaa gabaasni tana yikkataluun gabrummaa jechuun haga hubadhutti hiika biraa hin qabdu sarbimisa mirga namummaatii fi dimokiraasii jechuu dandeenya. Oromoo seenaa isaa keessatti haga waggaa 7 kana madaa'ee hin beeku qeeraa qalmaa dirree shaakala ajjechaa godhanii itti taphatan kana atis beektaa anis beekaa no agreement mirga dimokiraasii lakkisii mirga namummaa kan lubbuun jiraachuu hadha Itoophiyaa keessatti dooraa caalaa qaala'ee jira. Dhimma faannoo Shaabiyaa fi wayyaanee waliin hojjechuu ani akka Guyyoo Waariyoo abbaa jirmaatti faannoo Shaabiyaa fi wayyaanee diina Oromoo nyaapha jedhee amana. Waggaa 4 dura faannoo kilaashii gurraacha hidhachiisuun Wallaggaa fi Walloo bobbaasee ilmaan namaa kan qalchiisa eenyu gaafiin jettu deebii sirrii argachuu malte mallasi isiniif dhiisa. Viidiyoo isaan bara 2022 keessa Oromoota Walloo konkolaataa irraa jigsanii cafacafan sun fa'a gaafa yaadadhu immoo dhiigatu na danfa. Suuraa amma maxxanse kan gaafa san ka'e yaadannoo isaaniitiif naaf oolti. Nu diinummaa nafxanyaa hadha osoo hin taane fagoo nuuf galtee isiniif himne. Haceen nafxanyaan diina Oromoo jennaan ajjeeftan. Ana immoo Itoophiyoota wal nyaachisuuf jettanii marsaa 7 ol dhaadachuun cubbuun na dhaban. Gibxi si erge ka jedhus hin dhabamu. Beeki doqoroo hedduu qabna waan taateef kanaaf nyaamni kamuu mootummaa waliin gaafa dalagu gootota Itoophiyaa mormitoota waliin gaafa mul'atu garuu diina Oromoo jechuun saayinsii siyaasaa wallaaluuti. Too much propaganda is too much UGLY jenna. Haasawa Shimallis Abdiisaa Cafee irratti godhe guutuu daawwadhee fokkoraa fi ashmuurii isaa jaaladheera. B+ dhoofnaaf yookaan kenninaa fi akkamitti Oromoo bilisoomsuuf Sabahat Naggaa waliin dubbatan garuu saaksii mariin dhuma bar Afrikaa kibbaa Pretoria turtee anaaf jaartii tiyya mari'ate. Waggaa 27 hoo isin wangeelaawwan Sabahat hin turre gaafiin jettu miseensota caffeetti ka'u irra ture. Caffeen paartii tokko taaqophaa dorgomtee mo'atte nagaa boqodhu mallas sirba jedhu affeeren bira darbina. Abiyyi Ahmadii fi Geetaachoo Raddaa erga fira ta'anii maroo dirribaa fi Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el firoomuun cubbuudha jedhee falaasamawwan jiran fa'aa dhahuu seene. Kitaabota falaasama saayinsii polootikaa ka armaan dura dubbises qabachuuf yaalii jabduu godhee dubbii hin argine naan galle anchi ገብቶሻል አታስቸግሪኝ jedhe Dr. Gammeen. በነገራችን ላይ አዲሮ ኢሳያስ አፋን ወርቂ ቀለበቲ አብይ አህመድ ሰን deebisee jira. Fardaa fi gaachanni Oromoo ጩኮ አርሲ ሱኒሌ
guddoo nyaattee obse. Lubbuu miiliyoonota ka lola kaabaa irratti waliin balleessitan hoo osoo carraa intervii godhuu naaf kennanii tana cufa gaafachuu fedha. Hunda caalaa garuu kan na dinquu fi gaafii natti ta'e jaarsa tortoraa Isaayyaas Afeworqi jedhan kana maal irratti arganii hunduu dabareen jala kaatu. Hin fuudhan hin hiikan, hin fuudhan ni hiikan. Gursummeetti yookaan gorboo dhugaa qaba jedhan walitti dachaana jechuudhaan yaada isaa goolabee Abguyyoo Waariyoo. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa yaadaa fi odeeffannoon Abguyyoo Waariyoo fi Sheek Abdaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Yaadaa fi odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.